Haadhas intalas walittin jaalladhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti haadhaaf abbaa kiyya biratti ergan baradhee booda yuunivarsiitii seeneen waggaa 3 baradheen eebbifamees hojii nan qabadhe. Maatiin kiyyaa maatii baadiyyaa akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu ijoollummaa kootti loon tikseen bosona cireen yeroon jabaadhu immoo maatii koo gargaareen qoteen facaaseen meeseen arameen naman guddadhedha. Baadiyyaa keenya keessaa bahanii barnoota xumuruun xiqqoo baay'ee ni ulfaata. Sababiin isaa immoo inni jalqabaa magaalli nurraa baay'ee fagoo waan ta'eef, lammaffaa irratti immoo maatiin kiyya midhaan malee maallaqa hagas mara hin qabanii. Midhaan garuu akka garaadha. Gabaa fidanii gurguruun fageenyaa fi daandiirraa kan ka'e baay'ee rakkisaadha. Haatii fi abbaan koo dhadhaa gatii rakasaan gurguranii zayitii yookiin immoo dibata gatii qaaliidhaan bituun nama na guddisanidha. Haadha kiyyarraa abbaan koo ijoollee 4 qaba. Obboloota koo keessaa kan yuunivarsiitii seenee abbaa kiyyaafis haadha kiyyaafis ana qofaadha. Tokkicha ta'anii maatii keessaa digirii yeroo argatan kabajni maatii keessaa qaban ajab nama jechisiisa. Sanummoo ijoollee baadiyyaaf ajaa'iba. Obboloonni koo dubaraa 2 baadiyyaa matti heerumanii obboleessi kiyya immoo magaala dhufee fuudhee ani sadaffaa irratti dhaladha. Haga ammaatti fuudhuudhaaf baay'ee rakkachaan jira. Jaalala kanan jalqabee baadiyyaa maatii koo bira yeroon jiru mucaama ollaa kiyyaa tokko jaalladheen kutaa 8 yeroon baradhu isheenis tolanaan jedhee haa ta'uutii garuu akkan ishee fuudhu waan barbaaddeef ani immoo barnoota addaan kutuu waan hin barbaanneef lakki barnoota yeroon xumuru sin fuudha jedheen yeroo waadaa galuu fi isheen garuu haga sanatti sin eeguu hiriyoonni kooyyuu heerumaa jiru jettee na diddee heerumtee. Silaas kutaa 9ffaatii kaasnee kireeffannee magaala bagallee waan barannuuf anis ittin dhiise isheenis ni heerumtee. Jireenyi magaalaa ijoollee baadiyyaaf ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu wanta maatiin keenyi nuuf kennan gurgurree rakkina isaas beela isaas quufa isaas dandeenyee hiriyoota koo waliin seeraan inuma baranna ture. Yeroo hedduu qiixaa qiixxinee ittoo danfisnee abidda qabsiisneeti jireenya keenya gaggeeffannaa. Nuyi ijoollee waliin gallu keessaa namni tokkollee dubartii re'aa jaalalaa yoo qabate manatti nuuf fidee biddeenallee nu tolchisiisa. Kanaan harka caalu nutis gamnummaadhaan ijoolleen dubaraa mooraatti baay'atu barbaannee kireeffannee gallaa. Haga kanaatis ijoolleen dubartii garaa nutti jabaattu hin jirtu. Dubbiin immoo kennanii akka fudhachuudha mitire. Barnootas ganamaan maatii keenya biratti kan gallu seeraan umrii waggaa 7 yookiin immoo waggaa 8 otoo hin taane barfannee waggaa 12 yookiin immoo 13dha. Ani kan hin gale barnoota waggaa 13ti. Waggaa 2 barnoota addaan kuteera. Kutaa 9ffaa yeroon ga'u umriin koo waggaa 24. Kanaaf miiraan illee baay'ee qoramna. Haa ta'uutii garuu barattoota daree keessaa baadiyyaa waan taaneef hojjaanis qaamaanis fuulaanis gurguddaa waan na taaneef ijoollee dubartootaa kutaa 9 baratan nuu olis nuu gadis gaafachuun sodaannu. Jaalala jennee jalqabsiisnee wanta barbaannu erga biraa argannee booda irraa galagaluun amala aadaa anaa fi hiriyoota kooti. Durbummaan dubartootaa yeroo sanatti yoo guddate kutaa 9ffaan darbu. Kutaa 9ffaa dubartiin dabarte yookiin amantaa isheetti nama cimtuu taate yookiin immoo bifa bareedu dubartiin qabnedha. Anis ta'e hiriyoonni koo dubartii tokko barbaanneerra taanaan kallacha kan nuti goonu ishee haasofsiisnee fixachuudha. Sin jaalladha jenneetti gorora. Kanaan waan barbaannu kabaja ishees erga fudhannee booda akka isheen nu dhiistuuf hiriyoota keenyaan dubbii sobaa akka walirratti odeessinu wal taasisna. Dubartiin sun dhuguma nu jaallateetti taanaan innoo abalus jaallataa abaluu waliin akkana godheeraa sobeetii jennee torbee 2 baatii tokko booddee akka isheen nu dhiistu taasisna. Amalaan dubartoonni immoo hiriyaa waliin wal caalanii argamu waliin jaallatanii mitire. Hiriyaan nu keessaa waa'ee keenya odeessee nurraa kute inni immoo dabareesaa hiriyaa kee jaalladheera jechuun hiriyoonni 5 yoo ta'an bifa kanaan wal sasaaxilaa tokko tokkoof kennaa tokko tokkotti dabarsaa salphaatti dubartoota daree dubartoota mana barumsaa keenya. Dubartiin kun
didduudha dhiiraaf toleen jettu kan jedhamte anaa fi hiriyoota koo 4 gidduu yoo buute garuu garatti galagaltuu hin qabdu. Bifa yookiin immoo amala qabaanne otoo hin taane umriimaan ijoollee kana waan jaalluuf salphaadhi dubartoota goyyomsinaa. Durbummaa dubartoota magaala keenyaa umrii sanarra jiranii kan fixe nuyidha yoo jenne soban ta'u. Ijoolleen dhiiraa nuyi gadi jiran sababa keessaniif durbummaan magaala kanaa dhibde kaa nuun jedhu. Al takka takka ijoolleen baadiyyaa akka keenyaa rakkisoodha. Kanaan baradheen yuunivarsiitiin seenee hiriyoota koo keessaas nama tokko qofaatu otuu yuunivarsiitiin seenii nafee. Innis sababa dhukubaatti. Yuunivarsiitiin garaagara waan nagaheef si'a kana akka duraa ta'uu baatus ijoollee baadiyyaa garuu barbaadeen amala koo duraan ittuma fufan ture. Sin jaalladhan jedha wantan yuunivarsiitii keessatti isaan waliin hin dabarsu isaanitti fakkaata. Torbee tokko torbee lamaaf waliin hin deema. Yoonaaf kennan tole yoona didan dhiiseen kabiraatti darbaa. Jaalala jedheen garuu akka ijoollee yeroo koon gubu. Kanarraan yeroon bashannanus yeroon qayyabadus bilchaataa waanan ta'eef adda qoodeen qaba. Kanaan barnoota kiyyatillee gaafan eebbifamu qabxii 3.65 eebbifame. Baradhee xumurees hojii kan hin argadhe gannuma sana keessaa waajjira mootummaa tokko keessatiin ogummaan baradheen qacarameen hojjechuun eegale. Magaala godinaadhaatii mooraa tokko keessa kireeffadheen hojii kiyya hojjechaa jiraachuun eegale. Mooraan ani galu keessa kutaawwan kireeffaman 4tu jira. Haati manaaf abbaa manaan manas ijoollees Finfinneetii qabu. Magaala nuti keessa jirru kan dhufan gatii kiraa fudhachuu fi manni duwwaan yoo jiraate kireessuuf qofa. Abbaan manaan beenyaa waan na ba'eef haati manaa torbeetti yookiin torbee lamaan dhufuun gatii kiraa fudhatuun midhaanis ta'e wantoota bitamanii gurguramuu danda'an magaala keenyaa bitee gara Finfinneetti geessuun jireenya maatii ishee gaggeessiti. Abbaan manaan beenyaa ba'us haati manaan garuu umriidhaan mana 40mootaa keessaa. Kashlabbummaan gana mana bare nan dhiisneeti. Haati manaan kunis abiddadha. Anis kiyyoo kootti hin galfadhe. Yeroo isheen dhuftu ishee waliin ciisuu nan jalqabe. Yeroon hojii qabadhu umriidhaan waggaa 32 nan ta'a. Ofii ijoollee dubartootaa gaggahan 2 qabdi. Abbaan manaan garuu dadhabeera. Haati manaa kun otoo dandeessee dahus ni barbaaddi. Maarreegaa umriin ishee yoon tilmaamu 45-46 ta'a. Erga deessee yeroo sana waggaa 16 ol fixeeti. Yaaltee dadhabdee dhiisteeti. Hojiin rabbii dinqiidhaati. Yeroon ishee waliin qunnamuu jalqabee boodee garuu ni ulfoofte. Nan daha yeroo jettu nan nahee. Abbaan manaan kiyoo yeroon jedhu maalitti beekaa jettee naaf deebiste. Ulfa ta'uu ishee yeroo isatti himtu abbaan manaan illee kan koodha jedhee gammadeefi. Haa ta'uutii garuu animmoo dhiiran teenye waan hin ta'eef intalli isheellee yeroo tokko tokko waan na dhuftuuf guyyaa tokko otuu haati ulfa ta'uu anin bariin haadha ishee waliin dhuftee as bultee jennaan haati waa bibbituuf gara sursura keessa manaa yeroo baatu akkuma qoosaan ana waliin mooraa keessatti haasoo jalqabne. Haati daftee dhufuu yeroo diddu mana gallee televiizinii bantee ilaaluu jalqabne. Gidduutti otoo laalluu ifaan bade. Sanuu bakkaa fi yeroo akkasii argadheenii reeyii guyyaa man kanammaa yoo haalli naaf mijate gaafachuun qaba jedheen karoorse. Haalli kanaa ol mijatu hin jiruutii harka ishee qabeen ofitti harkiseen cinaacha koo jala qabeen dhaqna ishee tuttuquun jalqabee. Ijoolleen Finfinnee gamnadha narratti kuftee. Anis maalin eegaree haati otoo natti dhufiin waantan barbaadu nan raawwadhe. Bulanii ganama barii Finfinnee deemu halkan fincaan jettee gadi baatee mucayyoon kuni na bira dhuftee ammas gochaa sana daballee. Ani dhiira bakkuma argatetti fincaa'udha mitiiree. Yeroo biraas haadha kee waliin koottu jedheen gaggeesseenii ganama bariis haadha waliin hanga buufata konkolaataatti nan gaggeesse. Dur maatii haadha yookiin immoo abbaa waliin kan dhuftu mucaan amma qofaasheeyyuu na bira geessee deebi'uu eegalte. Haatis akkanumaam
Kanaan otoon jiruu bakka hojiitii rakkoon na qunname. Hojii jalqabeen baatii 8 yeroon fixu. Daa'imni gadameessa haadhaa baatii 6 yeroo gahu. Meeshaan taa'umsi barattootaa ijaarsi mana barnootaa baadiyyaa kan ilaallatu maallaqa kan qabu waraqaa tokko irratti bakkan shayii dhugutti ariifanneetii nuuf mallatteessi jedhanii yeroo fidan nan mallatteessaa. Waraqaan sun waanuma ariifataniif anis hamaaf na laata jedheen waan hin yaanneef otoon dubbisiin hin mallatteessee. Haa ta'uutii garuu waraqaan sun meeshaan akka bitaman manneen barnootaa akka ijaaraman kompiitarri maal akka galan kan mirkaneessu ture. Ana dabalatee ijoollee 3tu mallatteessee. 3 keenyu hin dubbisnee kan bitamu ture eegaa jirra. Waraqaa kana mallatteessine torbee 2 boodee bakka hojjennutti poolisiin dhufee nu qabee mana hidhaa nu galchee. Nutis maal balleessineetii jennee yeroo gaafannu qarshii miiliyoona 6 qabeenya uummataa nyaattaniitii anaanis hiriyoota koos naan jedhanii. Yeroo gaafannu ammas waraqaa kana jedhamutti meeshaan kun bitame akka galee fi manni barnootaa akka ijaarame qabeenya mootummaa otoo saamtanii qabamtaniitii jedhanii nu himatanii. Qarshii miiliyoona amma kana hatuu miti hojii qabadheen siree televiziyoonallee mana koo keessaan qabu. Kanaan hidhameen akkan hidhamees kanan beeku magaala kanaa haadhaaf intaluma kanaatii bilbileen hidhameera jedheen haadha himee. Bultee intala ishee faana dhuftee na gaafattee abukaattoos maallaqa kanfaltee naaf keessee. Kanaan beellamni otoo dabalamuu baatii 5 boodee hidhaan waggaa 2 baatii 8 natti murtaa'e. Haati kunis daa'ima koo deessee. Intalli hamma baatuti sin eegaa erga baatee boodee wal fuunee waliin jiraanna jettee na eeguu jalqabde. Anis lakki kuni anaaf si gidduuti gonkumaan ta'uu jedheen yeroon itti himu na diddee torbee 2 yookiin immoo 3 dhuftee nyaata naaf fidaa, uffata kiyya miicaa, uffata haaraa naaf bitaa, na kunuunsaa hagan hidhaatii ba'uti na waliin dabarsite. Haatillee akkanuma ati oolmaa guddaa naaf oolteeta. Daa'iman bakka hedduutti yaale sirraan argadhe jechuun gaafa dhuftu nyaata dhugaatii maallaqa naaf fiddee dhufti. Abbaan illee icciitii kiyya waan hin beekneef gaafa dhufu na gaafata. Kanaan yeroo hidhaa koo xumuree nan gadhiifame. Hojii kiyyarraas nan ari'ame. Akkuman hidhaa xumuree mana galeen haati dhuftee utuu mana hidhaa jirtu sin gaafadhu jedheenii mucaa kiyya waliin hariiroo akkamii qabdaa sin shakkee jettee na gaafate. Anis dhugaa jirtu na jaallatii wal biras geenyeerraa jedheen deebiseefi. Kanaan isheenis anarraa daa'ima godhattee otoo jirtu akkamittiin mucaa koo waliin ciisuu dandeessee jettee yeroo na gaafatu yeroo sana daa'ima akka godhatte anis hin barree jedheen deebiseefi. Yeroo kana haati kunis ammaa kaasee akka isheen magaala kana hin dhufneen godha. Atis hariiroo jalqabde dhaabii waan baay'ee balleessuu dandeenya kana garuu rabbis nuuf hin dhiisuu jettee na gaafate. Anis jalqabumaa dhiisuu waan hin fedhuuf toleen jedheeni. Haa ta'uutii garuu intalli ishee na dhiisuu hin dandeenye. Sababa kiyyatti hojii xiqqoo argatee maatii irraa adda baatee qofaatti kireeffattee jiraatti. Anaan haati hidhaatii baheen hanga baatii 4tti gatii kiraas nan kanfalchiistu dhuftee intalli maallaqa naaf kenniti. Booddeerratti haadha kiyya sodaateetti taanaan na fudhadhuutii bakka barbaaddetti badii kana ta'uu baannaan ani dhufeen manuma kanatti sitti galaa yeroo naan jettu tole jedheeniin fudhee baduu dhiiseen ofii koo gara magaala biraatti jalaa badeen hojiis barbaadeen argadhe. Kanaan booddee garuu maatii kana gidduutti rakkootu uumame. Intalli erga na argachuu dhabdee har'a bor ofin ajjeesa jechuun manatti galtee haadhas abbaas doorsisti. Akka na jaallatus haadhatis dubbateetti. Haati waliin ta'aa jechuuf daa'imni ishee tokko kan kooti. Dhiisaa jechuuf immoo mucaan ishee baay'ee rakkisaa jirti. Anis sababa kooti tarii mucaan kun yoo waa of kooti jedheen nan sodaadha. Garummoo kana booddee fuudhuu hin barbaadu. Hangam jireenyi koo xurii ligidaa'aa ta'us kana keessa seenee jireenya koo booressuun garuu natti ulfaate. Kanani tole jedhee hin fudhanne. Haa ta'uutii garuu ijoollee kiyya akka ta'an hin beeku. Dubartoota garaagaraarraa ijoollee 2 nan qaba. Gaafuman jabaadhe humnan godhe nan gargaara jedheen of keessatti qabadheera. Kanas mucayyoo kanatti yeroon himu ijoollee 2 miti 200 yoo qabaate ani si jaallachuu kiyya malee dhimma hin qabu jettee na dideeti. Yeroon hidhamee yakka koo malee natti murtaa'u wanti naaf galee tarii cubbuu kiyya kana hundaaf rabbi na barsiisuuf karaa kana natti dhufee jedheen ergan adabamee bahee
amala koo duraatiin eenyu birayyuu hin geenye. Haa ta'uutii garuu mana hidhaa seeneen qaamni kiyya hir'isee fuulli kiyya huqqatee waan na baheef namoota na hin beekneef ijoolleen fakkaadha. Darbees baruma kana bakkan taa'een buna dhugaa jirutti konkolaataan daandii gadhiisee gara kootti dhufuun hiriyoota 4 waliin teenyee dhugnu keessaa anaan gateettii kiyya karaa bitaa baay'ee rukutuun miidhameen baatii 2 ciiseen ka'e. Tarii kanaan yeroo yaadu ammayyuu balleessaa kiyyaaf rabbi natti dheekkamaa jiraayii borummoo kanan hin yaanne balaa tasaa yaaddoon jireenya koo maali jedheen baay'een sodaadha. Cubbuu kiyya kaleessaatiif tokkoon akkan kanfalu nan beeka. Rabbi akkanatti araaramuuf immoo nan kadhadha. Eegan ciisee ka'ees hanga kanaatti guutummaatti fayyaan qabu. Amma garuu kan na rakkise dubbii haadhaaf intalaa kanaadha. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif dubbiseen hin ga'a. Seenaan kun xiqqoo akka inni ulfaatu nan beeka. Haa ta'uutii garuu kanuma hawaasni keenya itti jirudha. Waan isinitti dhagahame jajjabinas dadhabinas komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Like, share fi subscribe gochuun dagatina. Qophii seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.